barumsa ani barsiisaa keenyarraa argadhee ibsuun barbaada jechuudha. Karuma adda addaatiin jechuudha. YouTube irraanis ta'ee WhatsApp irraas barumsa barsiisan keenya nuuf dabarsanii egaa barumsaan ganan jenne kan irraa argadhee ani karaan amantaa kootitti karaan ittiin dhufe tokko jedhee dhugaa dubbachuuf jechuudha barsiisaa Dajanedha jechuudha. Duraan YouTube irratti barumsa akkasitti afaan tajaajila afaan Oromoo hin beekuyyuu ture. Kanaaf yeroo Amaariffaan hordofaa ture. Haa ta'u malee Amaariffaan akkasitti itti gadi bu'eetoo hubadheetoo akkasitti barumsota duuka bu'eetoo hin qabu ture. Garuu immoo barsiisaa Dajanee erganii YouTube isaanii argadhee akkasiin tokko jedheetoo ana amantaan koo maal akka ta'e hin beeku. Garuu firrii daddeen hin deema. Amantaa jechuun hin beeka malee keessa gadi galee homaa hin beeku. Garuu har'a hoo kanan gadi fageenyaan tokko jedhee amantaa kootitti tokko jedhee kanan bari barsiisaa keenyarraa jechuudha dhugaa dubbachuufi. Kanaaf barsiisaa keenya maqaa sagalee jireenyaa sanaa dhageessisuu bara tajaajilaa keessan isiniif haa dheeressu lafarratti deddeebitu mana isaa samii irratti dhaaltu mootummaa isaa isinaa taasifatu mana isaa keessatti isinaa qusatu jecha ani galata hanganan jedhamne kanan qabudha dhugaa dubbachuuf taanan jechuudha. Akkasuma karaa WhatsAppitiin koorsii tokko jedhee barsiisaan keenya tokko jedhee kan nu barsiise hordofaan dhufe jechuudha. Karanaanis barumsaa hangana hin jedhamne har'a hiriyoottan kootifillee ta'uu danda'e barumsa barsiisatirraa kan ka'e jechuudha. Kanaaf ani kana jedheetoo ibsuu hin danda'u jechuudha. Karuma hundumaan barsiisaa keenya kana nu hordofu barumsa hangana jedhame kan irraa argadhu jechuudha. Kanaaf waaqayyo sinaa eebbisu hanga dhumaatti mana isaa keessa sinaa dhaabu siniin jenna barsiisaa keenya nuuf jiraadha. Waaqayyo sinaa eebbisu siniin jenna. Amiina barsiisaa keenya dhugumatti waaqayyo gooftaa sagalee jireenyaa sinaa dhageessu garuu mootummaa miidiyaalee keessaniin barumsa adda addaa nu dabarsitan karaa adda addaatiin yaada isin qabu isiniif qoodu hin gabaabsiisin jechuudha barsiisaa keenya. Egaa dhugumattaan jechuudha karaalee isin barsiistan karaalee miidiyaalee adda addaatiin dhugumatti barsiisaa keenya waaqayyo gooftaan sagalee jireenyaa kanaa dhageessu kanuma caalaa iccitiisaa dhugatee jiru ifas biifaa taasisu waaqayyo gooftanii dhuga baay'ee waan hedduudhanne kana jedhee dubbaddeeffatu maaliif anis miidiyaa keessan irratti argan waa'ee amantaa kootii kan baradhe dhugaa waaqayyo galanii fuulfinni sillaasadhaaf yaa ta'u egaa sigas jabaadhaa waaqayyo gooftaan kanumaas caalaa amantaa keessanii caqsiisanaa dhaabbatu mana isaa keessatti sinaa qusatu sagalee jireenya sinaa dhageessisan jechuun jaaladha barsiisaa keenya maaliif ijoolleedhaanis ana qofa osoo hin taane kanan narraan iyyuu kan chaanaalii isaanis keessanis ta'ee yoon ergeef ijoollee hedduun barumsa kan waa'ee amantaa keenyaa kan hin beekne jechuudha. Kan baay'ee irraa wanta baay'ee irraa baranne waa'ee amantummaa keenyaa jechuudha. Waa hedduu irraa baradhee deebiin jechuun jaalladha. Turaa barumsi kee baay'ee namatti waaqayyoo bara tajaajila keetii siif haa dheeressu dhugaa maal jedhee akkasitti haasa'uu jala dhibee. Dhugaa ni wallaalallee wallaala kan biraallee kana kaana gara dhugaa jechuun bakka baay'ee barumsa kee bakka dhaggeeffannaa keessa taree keessa namaatti kan nama waamu dhugaa waaqayyo dubbachuuf jechuudha. Dhugaa gadi qabanii osoo uummata hundumtuyyuu kan Oromoo danda'u hundumtuu dhaggeeffate guutumaan guutuutti jireenya isaanii haala gaariin jijjiirrata taasisuu keetiif baay'ee jechuudha yeroo dabalaa wantoota ta'e. Barsiistuun dhugaa jechuudha. Garuu baay'ee das nama jedhu waaqayyo nu jirnaaf nu jira dogoleessa keenya nuti warra siidatti jirutu hambaa jiruuf baay'ee jechuudha baay'ee kara abbaa keenya akka dhiyaannee jiraannu taasisuu keetiif baay'ee si galateeffadha si jedhan gara kooti maqaa waaqayyo gooftaa yaadin maqaa haadha keenya qulqulleetti turboomaramis baay'ee si galateeffadha si jedhugaa. Nah asirratti waa'ee ayina xilaa furutamaa furuuta seexaanaa akkamitti of keessaa baasanii fi wabiddeen nyaatan akkamitti akka callaa yookiin kadhannaa gaggeeffatanii fi biraa immoo ituu akkamitti yoo namni tokko dhukkubsatillee seexanillee irra jirtu yookiin dhukkubsatee jecha akkamitti akka kadhannu barsiisteerratti jechuudha. Sin jedha boleessa.